Galfata Dhaamsa obboleessi keenya Taarreqenya Asaffaa utuun boqotin dura maatiif lammiisaaf barreeffamaadhaan waa'ee liqii nurra jiru waan waldaaf waajjirri gochuu qaban waan baay'ee ibse. Innis deeggarsa akka nuuf sassaabanii fi kitaabota koo maxxansanii waldaatti akka dhiyeessanidha. Hanga inni toora qabatutti dhuunfaatti deeggarsa gaafachuu hin sodaatin. Namootni waan nu beekaniif hin yeellaatu. Jaalallee koo attamitti nagaasitti dhaamare waliin arginaaf ne'ooti. Waldaan kiristaanaa fi obboloonni waliin tajaajilu kitaaba koo naaf maxxansanii eebbisiisuun galii isaatiin maatii koo akkanaa deeggartan idaanarra jiru akka narraa baaftan maatii koo manni irratti gurguramee alatti akka namni akkanaaf gootan adaraan isiniin jedha. Utuun takka isin bira ture hojii waaqayyoo hojjedhe fedhii koo guddaa ture. Garuu yoon gara gooftaa deeme naaf gammachuu gosa caalu waan ta'eef hojiin utuun xumuruuf wargamuu karaatti dhiise akkanaaf xumurtan jaalala gooftaatiin adaraa isinitti kenneera. Adaraa hojiin kun akka karaatti na jalaa dhabe akka eebbifamus godha. Obboleessi keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu Taarreqenya Asaffaa du'a nama qajeelaa du'e. Utuu Yesuus Kiristoosiin jaallatu isaaf hojjetu waa'ee isaa barreessuu gara isaa deeme. Amma dhumaatti dhaabbatanii gooftaatti jiraatanii darbu du'a nama qajeelaa akkasii eenyutu carraa isaa argata laata? Taarreqenya Asaffaa eenyu kan jettaniif miseensa waldaa guutuu wangeelaa Dambidolloo lakkoofsa 8ffaa fi hojjetaa waajjira qophaa'ina balaa godina Qellem Wallaggaa kan ture abbaa ijoollee lamaa ture. Of kennuu guddaadhaan gooftaa Yesuusiin waldaa isaaf alatti tajaajilaa keessumaa barumsoota bilchaatoo ta'an dargaggootaa fi barattoota yuunivarsiitiif kennuun garaa namoota baay'ee keessatti hafeera. Kana malees dhimma hogga Kiristoos yookaan Kiristooloojii irratti kitaaba isaa jalqabaa mata duree Yesuus Kiristoosiin eenyu jetta jedhu barreessee namoota biraan ga'eera. Kutaa lammaffaa kitaaba kanaa Yesuus Kiristoos eenyu jedhu immoo barreessee xumuree utuu maxxansiisin dhukkubsatee gara gooftaa isaa deemee jira. Obboleessi keenya kun dhukkubsatee yeroo hospitaala Phaawulositti wallaanamaa ture dhimma kitaaba isaa kanaaf ijoollee isaa laalchisee dhaamsa barreessee kan darbe yeroo ta'u kitaabni isaa kun maxxanfamee idaan manaarra jiru akka baafamuu fi ijoolleen isaa akka ittiin gargaaraman maatii isaaf lammii isaaf dhaammateera. Obboleessi keenya kun umurii isaa gabaabduu kanatti dhalootaaf gumaata fuuraa gumaachee darbeera. Kanaaf lammii keenya gooftaatti jaallatamtan nuti immoo waan tokko adaraa isiniin jenna. Obboleessi keenya kun haadha warraasaaf ijoollee lama gargaarsa barbaadan dhiisee darbeera waan ta'eef kottaa utuu lubbuun jirru ijoollee kanaaf waan utubaa ta'uu dhaabnee hojii qajeelummaa hojjenna. Utuu dhukkubuu aadaa ciniinnatee kitaaba inni barreessee waa'ee gooftaa Yesuus dubbisaa karaa biraa immoo kottaa ijoollee isaa cina dhaabbanna. Kun hojii eebbifamaa waan ta'eef kitaabni Yesuus Kiristoos eenyu jedhu kun yeroo ammaa maxxanfamee gooftaa yoo jedhe gaafa guyyaa 16 ji'a 11 bara 2015 waaree duraaf booda waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa 8ffaatti eebbifamee gurgurtaaf ni oola. Kanaafuu akka argamtanii kitaaba kana bitattanii maatii obboleessa kanaa bira dhaabbattan akkasumas mul'ataa fi yaada guddaa obboleessa keenya keessa ture akka hirmaattan jaalala gooftaatiin isin affeera. Hojiin utuun xumuruuf wargamuu karaatti dhiisee akkanaaf xumurtan jaalala gooftaatiin adaraa isinitti kenneera. Maatii koo adaraa isinitti kenneera. Teessoo olichaa duratti wal argina. Nagaatti. Eebba kitaaba Yesuus Kiristoos eenyu jedhu Taarreqenya Asaffaan kan barreeffame.